Akkamittan rakkoo koo keessaa bahuu danda'a? Arra irraa eegalee maal yoo godhen rakkoo dhiphuu kana keessaa bahuu danda'a? Yuuyyaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoo Inspire warri taatan akkam naaf jirtu bakki isin jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Dinareeti. Tole egaa guyyaa har'aa kanallee barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi miidhagaa ta'e isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga barnoota kodhumaatti na faana turan affeerraa kooti. Tole egaa mata dureen barnoota keenya har'aa akkamittan rakkoo koo kana keessaa ba'a? Akkamittan dhiphina koo keessaa ba'uu danda'a? Akkamittan yaaddoo kana keessaa ba'uu danda'a? Har'arraa eegalee kan jedhudha jechuudha. Ani immoo deebii isaa siif fidee dhufeera. Waan barbaadde qofaa irratti xiyyeeffadhu. Rakkoo keessa jirtu sana keessaa, dhiphina keessa jirtu sana keessaa ba'uu yoo barbaadde na amani. Waan barbaadde sana irratti qofa xiyyeeffadhu. Jalqaba irratti sammuu kee keessatti bu'aa barbaaddu sana irra qofa yaadi. Sammuu kee keessatti wanta milkeessuu barbaaddu sana irratti qofa xiyyeeffadhu. Rakkoo sana irratti osoo hin taane furmaata isaa irratti xiyyeeffachuu qabda. Dhiphattee osoo hin taane, yaaddooftee osoo hin taane bu'aa deebii isaa, soluushinii isaa, deebii isaa sana barbaadi. Maal gochuutiin sammuu keetti fayyadamte keessa dhaabatte rakkoo sana qofa osoo hin taane deebii isaallee yaaduu ni dandeessa waan ta'eef. Wanta hojjechaa jirtu sana irratti qofa xiyyeeffadhu. Inni lammiffaa irratti argamu immoo namoota bu'aa barbaadde akka argattuuf si gargaaran bira ooli. Namoota bu'aa barbaaddu sanaaf si barbaachisan qofa bira ooli. Namoota si hin barbaachisne duukaa oolta taanaan rakkoo keerraa hiikkachuu hin dandeessu. Dhiphina keerraa furamuu hin dandeessu. Kanaafuu namoota si madaalle irraa fagaadhu. Namoota furmaata sii ta'uu hin dandeenye. Namoota aara galfisii ta'uu hin dandeenye irraa fagaadhu. Yoo kanan gootu ta'e rakkoo keessa jirtu irraa hiikamuu hin dandeessu waan ta'eef. Inni sadaffaa irratti argamu miidiyaalee bu'aa milkaa'ina keetti si geessan qofa hordofi. Miidiyaalee nun ilaallu dhiphina nun keessa jirru irratti akka nun jabaannee keessatti hafu nu godhu. Miidiyaa akkamii hordofu? TikTok irraa ta'u, YouTube irraa ta'u, Instagram irraa ta'u, Twitter irraa ta'u, hunda isaa social media kamirraa yoo ta'u waan akkamii hordofna? Nama akkamii hordofna? Wanta akkamii hordofna? Wanta nun hordofnu milkaa'ina keenyaaf kan nu qopheessudha. Akka nun boqonnaa argannuuf waan barbaaddu sana wanta barbaadnu sana irratti akka nun xiyyeeffannuuf waan nu qopheessudha. Sin fayyadu taanaan miidiyaa sanarraa fagaadhu kaa. Wantoota sin barbaachisne irraa baqadhu kaa. Miidiyaalota ilaaltu sanarraa of qusadhu. Rakkoo keessa jirtu keessaa ba'uu yoo barbaadde. Inni itti aanee argamu immoo kitaabolee barbaachisoo ta'an irratti xiyyeeffadhu. Kitaabota barbaaddu kitaabota rakkooti keessa jirtu sana keessaa si hiikuu danda'an irratti barbaadeetii dubbisii xiyyeeffadhu. Maaliif yoo jette rakkoo keessa jirtu sana keessaa si baasa waan ta'eef. Kitaaboliin barnoonni viidiyoonni adda addaa jiru waan ta'eef isaan dubbisuu fi isaan ilaaluutiin yeroo kee dabarsi. Na amani rakkina keessa jirtu keessaa ni hiikamta. Itti aansuun inni shanaffaa irratti argamu hojiiwwan barbaaddu argachuu ta'uu barbaaddu sana irra deddeebiitii jaalalaan ilaali hojjedhu. Waan barbaadde sana rakkoo keef furmaatanii argatta waan ta'eef. Kanaafuu maal gochuu qabda? Yeroo hundumaa hojii hojjettu sana irratti wanta jaallattu qofa hojjechuu qabda. Inni itti aanee argamu immoo jechoota keef yeroo hundumaa waa'ee fedhii keetii haasa'e. Wanta akkasii godhachuun barbaada. Rakkoo kana keessaa nan ba'a. Soluushiniitti rakkoo sana keessaa baatu qofa haasa'e. Waa'ee rakkoo sanaa hin haasa'in. Eenyutti illee waa'ee rakkoo sanaa osoo hin taane haala kamiin akka keessa dabartee haala kamiin akka iddoo guddaa geessu haasa'e. Jechoota ofirratti dubbattudha yeroo baay'ee kan si milkeessus. Wanta qabdu osoo hin taane wanta argattu sana qofaa irratti xiyyeeffadhu haasa'e. Wanta argattu sana wanta qabdu sana irratti haasa'uu qabdaa jechuudha.
Yoo akkanan gootu ta'e na amani baay'ee miidhamta. Dhiphuu keessa jirtu keessaa ba'uu hin dandeessu. Halkan yeroo ciistu gadi ciisuu keetiin dura daqiiqaa 20 buur maal akka gootu. Haala kamiin rakkoo kee sana keessaa akkamiin akka baatu. Maal yoo goote rakkoo kee sana keessaa akka baatu irratti xiyyeeffadhu irra deddeebi'i hojjedhu. Na amani kana gootinnaan rakkoo kam keessaayyuu ba'uu ni dandeessa. Yeroo hundumaa fedhii keessa keetii eegi. Waa'ee jireenya keetii yaadi. Waa'ee rakkoo otoo hin taane haala kamiin akka rakkoo sana keessaa baatu, haala kamiin akka dhiphina sana keessaa baatu irratti fookasanitti gochuu qabdu. Rakkoo keessa jirtu sana keessaa ba'uu yoo barbaadde ammallee irra deebiinsitti wanta irratti xiyyeeffatte irratti jabaattee yoo hojjettedha. Kana hin gootu taanaan na amani tasuma wanta kamuu jijjiiruu hin dandeessu. Kanaafuu rakkoo keessaa ba'uu barbaadde ammuma eegali.